Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokko. Ameen. Qormaatawwan yeroo kadhannaatti nama mudatan. Yeroo kadhannaatti kadhannaan keenya fuula Waaqayyootti akka fudhataman arganne nu daangessuudhaaf qormaatawwan hedduutu nu mudata. Fuula Waaqayyootti kadhannaadhaaf yeroo dhiyaannuu fi Waaqayyoof jilbeeffachuu yeroo jalqabnu hafuuronni hamoonni callisanii hin taa'an. Tooftaawwan adda addaa fayyadamuudhaan akka kadhannaan keenya adda cituu fi dhaabbatuu fi falmii kanan jedhamne adeemsisu. Akka ati kadhannaa kee dhaabdu, Waaqayyoof jilbeeffachuu kee akka addaan kuttu, akka ati hiyyeessaaf hin laanne, akka ati dhibamaa hin gaafanne, akka ati rakkataa hin gargaarre, akka ati hojii gaarii hin raawwanne, walumaa galatti akka ati waan gaarii Waaqayyoon jaalatu hunda hin hojjenne bifa armaan gadiitiin si dhorkuu danda'u. Hafuuronni seexanaa namoonni akka kadhannaa addaan kutan tooftaawwan itti fayyadaman keessaa inni hangafaa nama Waaqayyo kadhachuu fi fedhii guutuudhaan ka'ee fuula Waaqayyo dura dhaabbatee kadhannaa eegalu tokko akka inni shakkii of keessatti horatu gochuudhaan yaadni isaa akka bittinnaa'u, waa'ee cubbuu isaa isa darbee yaadatee akka dhiphatu, Waaqayyo kadhannaa koo naaf hin dhaga'u jedhee abdii akka kutatu, kadhannaarra osoo jiruu yaadan bakka hojii fi mana barumsaa akka yaadatu, yaadan bakka daldalaa akka deemu, herrega qabeenya qabu akka herregu, waan kanaan dura dagate akka yaadatu, hojii haaraa akka uumuuf kalaqni hojii haaraa akka itti mul'atu, yeroo kadhannaa isaa xumure garuu kalaqni sun sammuu isaa keessaa akka badu, yeroo kadhannaa kanatti jechoota kadhannaa afaan isaa keessaa akka hin baaneef arrabni isaa akka hidhamu, qubee kitaaba kadhannaa irra jiran dubbisuu akka dadhabu taasisuu, walitti jalaa makuu hunda gochuu ni danda'u jechuudha. Kana malees waan akka boftii fi hantuunni miila isaa jala deemanii itti fakkeessuudhaan naasisuu, boochisuu, lafa ittiin marsiisuu, akka inni kadhannaa dhaabu nama biroo itti fiduu, itti bilbilchiisuu, rifachiisuu, hirriiba itti buusuu, hamuummachiisuu, bowwoo mataa guddaa itti buusuu, nyaata jechisiisuu, mana fincaanitti akka deemu dirqisiisuu, afaan isaa keessatti hancufa itti baay'isuu, walumaa galatti yaada shakkii fi dharaa isaaf dhiyaatu osoo yaaduu, wanta kadhatu osoo hin beekin, laphee isaan jecha kadhannaa wajjin osoo waliin madaalin yookiin osoo waliin simatin afaan qofaan gungumee akka inni kadhannaa isaa xumuru isa taasisu. Ati garuu yeroodhuma kadhannaa kadhattutti mana keetti ol galii balbala kee cufadhu, dhoksaadhaan gara abbaa kee isa dhoksaa jirutti kadhadhu jedhee wangeela Maatewos boqonnaa 6 lakkoofsa 6 irratti akkuma dubbate balbala laphee kee cubbuu irraa, hammeenya irraa, addunyaa irraa, hojii hammeenyaa daabiloos irraa, yaadaan faffaca'uu irraa fi shakkii irraa cufadhu jechuu isaati. Kan biroon immoo yeroo kadhannaatti rakkoon namoota mudatu inni guddaan hafuurri kun keessa isaanii taa'ee laphee isaanii hatuu, rifachiisuu, tasa waamuu, sagalee guddaatti dhageessisuu, kitaabota kadhannaa fi iddoo kadhannaa jibbisiisuu, sodaachisuu, dhiphisuu, suuraa qulqullootaa jibbisiisuu, naasisuu, aarsuu, boochisuu, kofalchiisuu, suura qulqullootaan waraqaadhaaf sagaddaa jedhee tuffachiisuu, akka inni ergamoota arrabsu, akka inni haadha Waaqaa durboo Maariyaam arrabsu, keessa darbaa akka Waaqaa arrabsu hafuuronni kun isanii kakaasuu ni dirqisiisuu jechuudha. Yeroo kana namni kadhannaadhaaf dhaabbate kun kan Waaqa arrabsuu jalqabe waan kadhannaa eegaleef itti fakkaatee kadhannaa eegale sana sodaadhaan addaan kuta. Namoonni bifa kanaatiin dirqamanii kadhannaa addaan kutan baay'ee isaanii ni jiru. Asirratti egaa wanti hubachuu qabnu hafuuronni seexanaa yeroo nama tokko keessa seenan sammuu fi laphee isaa dursanii qabachuudhaan yaada isaa fi amala isaa waliin wal fakkaatanii yeroo inni yaadu isa wajjin yaaduudhaan, yeroo inni hojjetu isa wajjin hojjechuudhaan, wanta inni hirmaatu hunda isa waliin hirmaachuudhaan yaada isaanii waan isaaf qoodanii fi namni hafuurota seexanaatiin qabame kun yaada yaadu keessaa yaadni hafuurota hamootaa kun akka jiru beekuun dirqamadha jechuudha. Kanaafuu namni kun yeroo kadhannaadhaaf dhaabbatu arrabsoon keessa isaa dubbii fi kadhannaan keessa isaa dhufu yookiin namni kun kan Waaqa, ergamoota, qulqulloota, qulqulleetti durboo Maariyaam kan arrabsu nama sana osoo hin ta'in hafuura hamaa yaada isaa wajjin wal makee jiru sanatu arraba namichaa irra bulee sagalee arrabsoo dhageessisaa jira waan ta'eef
namni kun sodaa fi naasuudhaan kadhannaa isaa addaan kutuu hin qabu jechuudha. Namni kun arrabsoo kanaan dura nama tokkoon illee jedhee arrabsee hin beekne amma yeroo kadhannaa isaa eegalu waaqaa fi qulqulloota biroo kan arrabsu isa osoo hin ta'in keessa isaa kan jiran hafuurota hamoo san waan ta'eef namni kun egaa kana beekuudhaan maqaa waaqayyootiin ofirraa hidhuudhaan kadhannaa isaa itti fufee ofirraa hafuura hamaa kana addaan baasuun isarra jiraata malee kadhannaa isaa gonkumaa dhiisuu hin qabu jechuudha. Namoonni hedduun keessa isaaniitii kan maddan arrabsoo hafuurota hamootaa kanaatiin kadhannaa isaanii dhiisanii amantii isaaniis kan jijjiiran jiru. Sababiin isaa hafuuronni kun nama tokko keessa erga seenanii booda callisanii hin taa'an. Hojii ammeenya isaanii kana itti fufuudhaan nama siqiqsanii sodaachisanii waaqayyo irraa addaan nama baasuu yaaluu jechuudha. Arrabsoo fi shakkisiisuun immoo hojii isaanii isa jalqabaati jechuudha. Keessattuu haadha keenya durboo Maariyaam Diiyaabiloos baay'ee waan hin jaallanneef kan jibbu waan ta'eef namoonni akka ishee jibban akka waan isheen waaqa hin deenyetti itti fakkeessee itti agarsiisuudhaan waaqni ishee irraa dhalate immoo akka waan uumaa hundaa hin taane itti fakkeessee shakkii keessa isaanii galchuudhaan akka ishee arrabsan, akka ishee tuffatan, gurra isaaniitti dhufee itti tasaasuudhaan laphee isaanii keessatti hammeenya bocuudhaan isaan shakkisiisee amantaa isaanii isaan jijjiirsisaa jechuudha. Namoonni akkanaa kun yaada karaa seexanaa isaaniif dhiyaatu kanaatiin sammuu isaanii dhiphatee baachuu dadhabee mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessaa addaan bahanii erga hafuura badii kanaatiin qabamanii wal simanii booda sodaa tokko malee haadha gooftaa keenya kan taate durboo Maariyaamii fi qulqulloota irratti jecha of tuulummaadhaan arrabsoo yeroo dubbatan ni argina jechuudha. Egaatii kun kan ta'uu danda'e gorsaa fi gargaarsa hafuura seexanaa irraa isaaniif dhiyaatu irraa kan ka'e affeerraa arrabsoo seexanaa fudhatanii ergamoota qulqulloota toloota wareegamtoota waaqayyoon isaan kabajee kan tuffatanii fi nu hin barbaachisan kan jedhan shira hafuurota hamootaa kanaa akka ta'e namni kamuu beekuu qabaa jechuudha. Namoota akkanatti hafuura hamaa kanaan qabamanii qulqulloota wareegamtootaa fi toloota irratti kaaniif immoo waaqa kadhachuuf hin barbaachisaadha jechuudha. Namoonni haati waaqayyo durboon Maariyaam nu hin barbaachistu jedhan waaqayyo ishee barbaade akka ishee irraa dhalatee fi addunyaa kanaaf akka ifa ta'e garuu baay'een isaanii ni dagatu jechuudha. Gooftaan keenya osoo durboon Maariyaam hin barbaachistu ta'ee dhalachuu fi fannifamuun osoo isa hin barbaachisin akkuma uumama hundaa uumetti jecha isaa qofaan dubbatee Addaam hin fayyisuu ni danda'a ture jechuudha. Garuu durboon Maariyaam waan nu barbaachistuuf ishee irraa dhalate. Haadha isaa ishee taasifatee jechuudha. Haadha keenya akka nuuf taatuufis immoo fannoo jalatti haadha isaa haadha keenya taasisee nuuf kenne. Wangeela Yohaannis boqonnaa 19:27 irratti jechuudha. Diinni keenya Diiyaabiloos garuu dhugaan kun akka dhokatu waan barbaaduuf laphee namoota keessa dhokatee yeroo kadhannaatti jibbiinsaa fi arrabsoo isaa dhageessisaa jechuudha. Kanaafuu namni kamiyyuu yeroo kadhannaa isaatti kadhannaa akka addaan kutu kan isa taasisu akkasumas jalqabumaa kaasee akka waaqa hin kadhanne kan isa taasisu shira hafuurota seexanaa ta'uu isaa hubatee dammaquu qaba jechuudha. Egaa kan biraa hafuuti yeroo maamma fakkeenyaaf sagalee waaqayyo barumsa kana dhaggeeffachaa jirtanitti illee jechuudha. Akkasiin barumsa kana dhaggeeffattanii hin xumurree fi falmii kana hin jedhamne jechuudha keessa keessanitti ni kaasaa jechuudha. Yeroon deeme yeroo biraa dhaggeeffatta dadhabdee jirta boqodhu kun hin dhumu yaadonne jedhan sammuu keessan keessatti ni bilbilamu jechuudha. Egaatii kana beektanii yeroodhaan dammaquu baannan hafuuronni kun deddeebisanii jechoota arrabsoo fi tuffii keessa keessanitti bocuudhaan mo'amteetta ati cubbamaadha ati cubbamtuudha nama akka keetu waaqa kadhataayi kadhannaan keessiif hin dhaga'amu jechuudhaan sitti hasaasuudhaan kadhannaa si dhaabsisuu jechuudha. Kadhannaa si dhaabsisuu irra darbee fedha keetiin akka ati waaqa fi qulqulloota arrabsitee jireenya kee immoo si'ooliidhaaf akka ati qopheessituu fi si dandeessisuudhaa fi yaalii falmii kana hin jedhamne ni gaggeessu jechuudha. Shira isaanii kana ati immoo irratti bartee yeroo jechi arrabsoo si keessaa bahuu fi sitti dhaga'amu osoo hin ta'in kadhannaa kee kan eegalte san
humna kadhannaatiin humna diinaa kana daabiloos kana barbadeessuudhaaf hidhuudhaaf injifannoo guddaa argachuudhaaf kadhannaa kee itti fufuu qabda malee addaan kutuu hin qabdu jechuudha. Hubadhaa. Namni tokko kadhannaadhaan Waaqayyoon galateeffachuudhaaf fuula Waaqayyo dura erga dhaabbatee booda maaltu Waaqa isa arrabsiisa? Gaafii jedhu kun shira diina keenya daabiloosii fi namaa fi Waaqa gidduutti akka kadhannaan namaa gara Waaqatti hin dhiyaanne gochuudhaaf yaalu humna hafuura hamaati malee yaada biraa miti jechuudha. Kanaafuu yeroo yaadni akkanaa keessa keessanitti dhufu jecha arrabsoo keessa keetti bocamu yaadni kun kan koo osoo hin taane kan hafuuraa narra jaaniiti jettee itti dammaquu qabda malee dhiphachuu hin qabdu, sodaachuu hin qabdu jechuudha. Abiddi Waaqayyoo si haa gubu. Yaadiina koo daabiloos maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ittiin narraa fagaadhaa. Waaqayyo si haa hidhu jechuudhaan ofirraa adabuu qabda jechuudha. Qulqullichi Zakkaariyaas Waaqayyo si haa ifatu yaa seexana nanaa jedhee macaafa Zakkaariyaasii boqonnaa 3 lakkoofsa 2 irratti akkuma dubbatee ofirraa adabe nutis Waaqayyoon si haa adabu si haa hidhu jennee ofirraa adabuu danda'utu nurra jiraataa jechuudha. Yeroo ati kana jettu immoo hafuuronni hamoon kun maal godhu? Ulfina maqaa Waaqayyoo kanarraa kan ka'e ni gubatu, ni dhiphatu, lafa lixan dhabu. Maqaa ergamootaatiin, maqaa Waaqayyootiin, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoositiin hidhamaa, adabamaa Waaqayyoo si haa hidhu jettanii gaafa isin maqaa Waaqayyoo gargaarsa godhachuudhaan hiitan humni hafuura hamaa kun hundumtuu ni hidhamu jechuudha. Ulfinaa fi kabaja maqaa Waaqayyootiif jecha ergamoonni Waaqayyoo immoo isin marsanii isin eegu jechuudha. Hafuurota keessan dhokatanii jiran arrabsoo kan dubbatan kan ammoo marsanii qabuudhaan ni adabu jechuudha. Egaatii namni wallaansoo kanaan osoo hin mo'amin kadhannaa isaa itti fufee suuta humnoota hafuurota hamootaa kana maal godhaa dadhabsiisaa deemaa jechuudha. Hafuura qulqulluun guutamaa, amantii isaatti cimaa, osoo kufee ka'uu gaabbii galaa, booddee immoo hafuurota kana erga sammuu fi laphee isaa keessaa baasee booda jechuudha. Namichi kun hafuurota hamaa kana irraatii bilisa ta'ee dhuma irratti immoo hafuuronni kun irraa ka'anii gara si'ooliitti akka hidhaman Waaqni inni itti iyyate immoo isa gargaaree bilisa isa baasaa jechuudha. Kanaafuu hundi keenya iyyuu abdii kutannaa irraa bilisa taane kadhannaa keenya itti fufuu qabnaa jechuudha. Namoonni yaada fi rakkoo akkanaatiin dhiphachaa jirtan hundi keessaniif jechuudha. Gaafii kan isinitti ta'e koomentii jalatti barreessuudhaan gaafadhaa. Yeroo biraatti immoo hafuuronni seexanaa yeroo kadhannaatti eessa dhokatu kan jedhu waliin laallaa. Kan amma ammaatti waliin ture ana obboleessa keessan xiqqaadha jennee gurmeessaati. Viidiyoon kun yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Laayik gochuudhaan viidiyoo kana immoo namoota hunduma bira qaqqabsiisaan affeerraa qophii kooti. Hanga ammaatti wanta dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Wasbaata Legzaabeer.